Shama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galeetu isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Egaa nagaa kottaansee warreen maatii naaf taatanii koomentiidhaan karaa garaa jabaadhaan jechaa waaqayyoo isin haa eebbisu jechuu barbaada. Ammallee kuniin gahaa miti yeroo ani viidiyoo galakkifadhu laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan na hordofaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif yoo jettan yoo isin laayikii gootanii yoo isin na jabeessitan anillee hojjechuu danda'a jechaadha. Kanaaf iyyuu hundumti keessan viidiyoo koo yeroo jalqabdan laayikii sheerii gochuudhaan ilaalaa isiniin jedha. Gara fuulduraattis barumsa gaggaarii tokko qabadhee dhufuudhaaf abdii qaba. Ammallee egaa golli haadhormaayyuu haa ulfaatu wanta garaa baqa. Irratti haasofnu malee gara fuulduraatti kaayyoof karoorri koo waa guddaadha. Fedha waaqayyoo yoo ta'e waaqayyoon waa gargaaru waan hundumti isaa dursa nagaa biyya keenya hawwa jechaadha. Akkuma argaa jirtanii biyyi keenya waan garaa baatee waan jiruuf egaa biyya keenya waaqayyo nagaa haa kennu nullee nagaa haa kennu. Sababii waan baay'ee waan bareeda hojjechuu dandeenya hundumaan dursaa. Musliima kan taatan illee yeroo salaatan du'aa godha waa'ee biyya keenya akkasuma ortodoksii kan taatan illee yeroo sagaddan irratti kadhadhaa waa'ee biyya keenyaa suniin jedha. Akkanuma immoo Protestaantii kan taatan waaqayyoon kadhadhaa wanti waaqayyoof dadhabamu hin jiru barri kun bara dhumaati wanta ta'eef waaqayyo hubannaa isaaniif haa kennu isiniin jechuu barbaada. Egaa kan maxxansee har'a immoo nama tokko biraankii gochuu dhaqaa jira jechaadha. Nama biloo qabaate innis abbaa manaa kee har'a biraankii gochuu barbaada. Itti bilbila inni garuu hojii deemee jira naa kaasaaf naa kaasuu hin beeku jechaadha. Maaliif kaleessa waan hin faana naasofneef yeroo akkan gara biyyaa galuu fi qophaa'ina qabu ni beeka. Utuma hin beekin na geggeessanii boolee jira foonna fuudhi jedha. Waan inni jedhu ni ilaala. Kanaaf iyyuu inni hin gammada garuu sababa hojii jiruuf goddanyoota isaa bilbilee fuudhaa jedhamu maal godha laata kan jedhu biraankii gochuu barbaada. Akkasumallee isa qofa osoo hin taane goddanyoota isaallee walumatti qabee jechaadha. Isaanirratti illee bilbila. Kanaaf na wajjin turaa yeroo jalqabdan viidiyoo koo laayikii gochuu hin dagatina. Ijoolleen baay'een keessan laayikii hin gootanii laayikii godha. Akkasuma immoo warroonni daawwattoota 5,000 qabna 6,000 qabna jettanii warra xiqqooti sheer nu gochuu diddan sheerii godha baay'ee keessan isin argaa jira. Maaliif yoo jettanii nuti sarara xiqqaanne malee gaafa biyya gallee gaafa abbaa manaa keenya faana teenyee haasofne gaafa biraankii garaa hojjenne haala biraatiin nuuf ilaalamuu danda'a. Akkasuma gaafa dubbii sagalee waaqayyoo irratti gadhiifne akkasuma gaafa viidiyoo garaa viidiyoo barumsa qabu gaafa galakkifne namni miliyoonaan nu ilaaluu danda'a. Akka har'a gadi buunetti hinaafnu sheerii nu godha hundumti keessanii isiniin jechuu barbaada. Egaa asumatti aansee viidiyoo baay'ee dheeressuu waan barbaanne gaggabaabsee amma bilbilee bu'achumaan ilaalla jechaadha. Egaa nu itti bilbilaa jira akkuma argaa jirtanii. Maaliif yoo jettanii amma ittiin bilbilaa. Kanaafuu waan inni jedhu waluma wajjin dhageenya anis qassadhe naasaa har'a biraankii ajaa'ibaa irratti hojjechuu barbaada. Maal sababni isaa kaleessa yeroo inni sila hojii galee bilbilu ani hin rafee ture. Maaliif kan boruma biraankii gochuuf jecha rafee jechaadha. Kanaaf mee amma biraankiin isa godha kun amma kaasee jira. Hello. Hello. Abeet. Nagaa galata waaqayyo. Akkam bulmaatiin turtii walumatti qabee ganamarraa kaasee kaleessarraa kaasee jiruuf jireenyi maal fakkaata ture? Gaariidha na bira bareeda waaqayyoof haa galatu. Hojiin galle moo har'a? Inni akkamitti daaftee bilbila kaastere iddoo hojiitti yeroo kan dafteen kaaftu. Ani moo waan kaleessa irra hin galle immoo kaleessa xiqqoo karaan deemee waan ta'eef egaa eeyyee garuu yeroo darbee
yeroo darbe baay'een turu galuun fedhan jenneeraan. Akkuma carraa ta'ee ayyariin kan guute wayii jira jedhanii ከዛ kanuma isaanii tikkeetti fidanii kennanii galgala kana deemtanaan jedhan argee እንደው ሻንጣ xiqqoo tokko malee homaan bitanne amma adafiitoo iddoo booleetti qoottu bakka achuma fatalee bibbitee gal barbaadeen maanaa tare xiqqaadha kadhadhuka maatuu osoo madiinaan bira jiraatte maaliif ittiin kennu bireessidha ani os dhufeetan nama kadhadheetananii daataa bananii daataa isaan irraa bilbilli koo yeroo namni intineedhu suuraa kaasee naa hojjeta akka carraa naa hojjeta iyyuu malee rakkataa ture sababni isaa waan kaardii hin qabneef jechaadha siimii waan hin qabneef ganama barii sa'aatii 12tti dhufee ture. Amma eentu na fuudharee amma faazariinis mana hin jiru jedhani. Itti bilbili kaa. Amma tachi baatee dhuftu sa'aatii 3 guutuu as dhaabadha moo? Allaa. Amma ijoolluma hiriyoota keetii bilbilii isaan fanninaa godhe isaa booda mana biraazarii keessi eega. Sinnaa baddu. Maanaa taree akkasitti maa fura jetta. Maal galuu kun gammanne moo? Inni adda gammadde maanaa taree. Laalu umtuu rakkoo na mudanne garuu yaani bakka durumaan waan galuuf qophaa'eef. Itti naa bilbili kaasaan ijoolleen dhufanii naa fuudhani. Inna. Galuuf kootti garuu baay'ee gadda ture. Maaliif xiqqoo jiwwan hafanii jiru? Itoophiyaanis waan hunduu widdiidha waan ta'eef. Lakkisan lakkuma itti biyya ormaatti hafu osoo hin taane hin gaariidha. Amma ni sodaachaa jira. As keessa namni daaspooraadha jedhee natti dhufaa laata dhee. Lakki Madiinaa maaltu na bira jira? Madiinaa achumatti haftee miskiina ganaadha. Isheen Ramadaanaa booda galti. Ishiin itoo utuma galeedhaan nu galtu birrii jaalatti waan ta'eef. Ani immoo beektaa kan itti dhaga'amu osoo hin beekisa isaan naa fidan. Malee waa biraallee miti. Yoon galee mana kiyya galaamaan rakkoo qaba. Maazariitti ni miinashee ganama waan galuuf. Inna maa kolfitare dura sinaasii amma dasii jedhe ara ishee amma itti naa bilbili kaamma bineensi na nyaata isitti daaspooraa dhadheenna kukkutanam. Kaasammoo namni obsa qabu barbaachisaadha. Ani obsa hin qabu waan ta'eef asitti daaspooraa dhadheenna kukkutu natti dafi. Yookiin beefii kooti taaskii qabadhu. Maal rakkoo qaba sababa waaltu na tuqa'e nan kabala. Maalla godhisallee maal mirga hin qabu waan dubartii mirga qabdi bar. Ani amma bakka adda amma isaan tunan jootaa fi kana Saudi Arabiyaa deemee hojjetadha gara bira deemaa fi hin ta'a fuuldurri gannadha.
Eeyyee deemee nu jirta. Bakka ammoo dafee tana kan galee yookiin ji'a tokkotti taa'ee isaa booda deemee hojjedha. Isa jalqabne sin xumurra. Maal rakkoo qaba maal kakatta kanarra biyyoon maal jiratte maal rakkoo qaba. Maan hundumaatu deemu hojjetaan dhiisiti. Maan ayyee maan akkuma dura taa'aa turteetti teessa kan maal rakkoo qaba. Inna jiruu dhabar nuuroo dhabdeen barbaacha. Birriin jaalattu waati. Ayyee birriin horii cubboo akka ta'e beekamaadha. Xiqqoo sagaleetti dabalikaa waan bakka hojii jirtuuf immoo maali? Irratti cifee ammatti fasin wajjin jirtanii goddanyaa isaatti bilbila kee fakkaataan sitti bilbila. Goddanyaa isaatti bilbilaanis na'eera waan ta'eef qo'aa waan ni jedhu ilaalla wajjumaan ilaalla. Anis goddanyaa isaatti bilbilanni sitti bilbiluudha. Sagalee isaa baay'ee nagaa'uun bakka hojii jira gadi qabatee haasaa jira. Bifura na'eera garuu dhumarra gammade. Eela akka nagaa jirtaa galata waaqayyoo nagaa kodhaan akkamati jiruuf jireenyi maal fakkaata qilleensi haalli bultiin turtiin deddeebiin gooftaa wajjin maal fakkaata ture. Ayyee ana birallee bareeda. Sa'aatii kana bakka hojii jirtu moo isa jirtu? Mana? Maal akkamiin mana turtanii isin? Eeyyee inni beektuu waan ta'e tokko nama mudatee ture. Kaleessa jarri osuma natti himin tikkeetti fidanaa kennin gargaaran keessa nama boolee jira. Inni immoo hojii seeninaan jedhee nama na fuudhee faatariin immoo mana hin jirani. Maatariin immoo ijoollee gattee yoo dhufte waan har'a kaan herra galuu hin dandeenyeef ni sodaadhe. Dhuftanii fuudhuu dandeessu laata jedheen garuu inni bilbilaaf jedhee ture garuu hin beeku. Amma namni daasporaadha jedhee dhufee na butaa jedhee sodaachaa jira. Daasporaa jedha silaa dheerri bara kan lafa narbu na butuu laataree sodaataa jira. Eenyu abbaa isaalleen jedhama aaree isallee namuma akka shaanxabaa xiqqoo harkarraan qaba waan ta'eef waan birrii qabutti fakkaata ka warqii fanarraa fudhatadhee sodaataa arbar. Eeyyee. Ishi bakka dafaa koottaa. Fuulduruma sanan jira yeroo as keessanii akkan sin beekutti uffatan sin beekutti nu fadhaaka. Akkuma argitan cufatee jira. Har'a biraan kee jaabaan hojjedhee boomana keenyatti taaru hin oolu. Boodarra deebisee tananii famagaa hadha malee jechaadha. Dura hinnee dhumarra garuu hin gammade. Sababni isaa maaliif yoo jettanii yeroo darbee nan gala jechaa ture. Biyya biraatti illee deebi'ee deemuu barbaada jennaan biyyi biraa kanarra hin jiru jedhee kanaaf galatuma ulfaadha. Viidiyoo biraa kan walitti deebiin nagaan tura.